Hiriyaansaa jaalallee koo waggaa 7 guyyaa tokkotti na dagachiise. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti dhaam. Barnoota koo kutaa 1 kaasee haga 7tti baradheera. Sanaan booddee maatiin koo harka qalleeyyii waan ta'aniif dabtara, kobbee fi yuunifoormii anarraa jijjiiruu yeroo dadhabanitti mana namaa galeen hojjedheen baatiidhaan wanta naaf kennamu erguu fi kennuufiin eegaleem. Kana ni gale magaaladhaa, maatiin koo immoo kan jiraatanii baadiyyaadhaa. Magaalaan ani gale harka caalaan kan taphatamu afaan Oromiffaarraa afaan Amaaraadhaa. Ani immoo gurra kiyyallee yoo narraa kutan afaan kuni gonkumaa naaf hin galu. Ganda baadiyyaa keenya keessatti aawoo fi mindinnoo kan jedhuutiin ala afaan Amaariffaan haasa'amu yookiin immoo taphatamu kan ani beeku, kan namoonni naannoo keenyaallee beekan hin jiru. Achuma kiiloomeetira 50 baadiyyaarraa fagaadheen magaala yeroon seenu garuu nama afaan Oromiffaa taphatu argachuun baay'ee ulfaataadha. Maatiin jalqabaa ani bira garagaluu afaan Oromiffaa qaceellootti ni danda'u. Dhalootaanis ganda keenya waliin bakki dhaloota isaanii tokkodha. Maarreegaa maatiin koo intalli keenyi magaala jirti jechuun miindaa kiyyaa anatu fudhata otoo hin taane haadhaa fi abbaa kootu dabareedhaan otoo baatiin hin gahin rakkisuun maatii sanarraatii fudhatu. Anis rakkoo mana keenyaa waan hin beekuuf kana gochuuf eeyyamamtuudha. Maallaqni anaatiif maal naaf godhan jedha. Maatiin ani bira jiraadhu immoo namoota biyya koo ta'uurra darbanii akka dhala isaaniitti na ilaalu. Keessumaa haati manaan akkuma ishee bira jiraachuu jalqabeen uffata koo guutummaatti kun uffata sirrii miti jechuun kan ishee keessaa gariin kana naaf ta'an naaf kennuun kan hafe immoo gabaa deemtee anaaf bittee. Maarree boqochuudhaaf baatii 4ttis baatii 5ttis gara maatii kootti yeroon deebi'u ani namootuma ganda keenyaaf iyyuu uffannaa kiyyaatiin diyaasporaan fakkaadha. Jireenya magaalaa baraa waantan dhufeef ni jira mitire magaala xiqqoo kan jiraate namoota baadiyyaatiif akkatti haala kamiin kan ilaalamu. Bifa kanaan mana namaa waggaa 3 ergan dalagee booda maatii sana waliin illee xiqqoo wal dhabeen naannoo baatii 6 mana biraa galeen innis naaf ta'uu dinnaan mana biraa galeen isa dhumaa mana namaa hojjechuu ittiin dhaabe meeshaan ani hin fuune yookiin immoo hin hanne hatteetta naan jedhanii jalqaba mana isaanii keessatti ijoolleen dhiiraa qaban na reebanii na dhiiksanii baasi situ fuudhe naan jecha ani meeshaa waantan fuuneef waantan baasu dhabee jennaan poolisa natti waamanii badii koo balleessaa koo malee torbee tokko hidhameen dhumarratti namni fuudhee argamee jennaan mana hidhaa keessaa na baasanii. Kanaan edaayii dhumni mana namaa kanaayee jedheen mana namaa 3ffaarratti baatii 2 hin hojjenne torbee tokko keessaa hidhameen baadiyyaa maatii koo biratti beela'ee rakkachuu naaf wayya jedheen baadiyyaatti deebi'ee. Yeroo kanatti ture jaalallee kan hin qabadhe. Jaalallummaan keenyi amma yeroo nani baadiyyaatti deebi'u otoo hin taane waggaa 2-3 dura jira mitire akkanumaan ijaan wal barbaadu inni immoo bakka ani jiru dhufu na haasofsiisuu yaaluu haala kanaan dabarsineera. Anis otoo waliin galiin keessa kiyyatti waantan isa jaalladhu natti fakkaata ture. Kana qofaallee otoo hin taane dhiirri na fuudhu isa qofa natti fakkaata ture. Yeroonni gaaffii jaalalaa biyyatti galeennaaf dhiyeessu immoo waanuma har'atti na fuudhu natti fakkaate. Kanaan guyyaanni gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse maatii kootti galeen
waa'ee gaa'ilaa haasa'uun jalqabee maatiin kiyyas ni nahanii. Otuu heerumteenuuf kan nutti tolu baadiyyaa kana keessaa baatee magaala galtee ture. Haa ta'u yoo jette garuu karaa ati jalqabattee fidatteettu si hin dinnu. Waggaa hamma kana nu gargaarteettaa naan jedhanii. Umriin kiyyas heerumaaf gahee ture. Reyoonni koo hedduun baadiyyaa jiraatan heerumanii dahanii ilmaan tokko lama godhataniiru. Ani xiqqoo magaala waan muuxadheef afaan Amaariffaamaa xiqqoon danda'uuf xibaarri ta'e qalbii koo keessa jirti. Kanaan isa gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse lakki anamma heerumuun barbaadu jedheen deebiseefi wanta hin barbaanneef otoo hin taane dubartiin al takkaatti deebisuu dhiisuun ishee waanuma jiruuf malee har'a otoo na fuudhee mana isaatti na galfateeyyuu natti tola. Kanaan maarree lakki anoo heeruman jennee si jaalladhan jedhee yeroo naaf deebisu bakkeetti natti taphattee na dhiisuu fi amala dhiirotaa nan beekaa jedheen deebiseefi. Kanaan innis wanta barbaaddeen na qoruu dandeessaa. Ani bakkeetti sitti taphadheen si dhiisuuf otoo hin taane haadha manaa koo haadha ijoollee koo borii si godhachuu fi jedhee naaf deebise. Anis dhuguma na jaallatta yoo ta'e biyya hambaatti na ergi kanuma jedheen deebisaafi. Yeroo kanatti inni maal rakkoo qabaree atumti anaaf tole jedhiitii maatiin keenyis waa'ee keenya nuufaa beekanii malee biyya hambaa biyya barbaadde sin ergaa jedhee naaf deebise. Yaanni biyya hambaa jedhu yeroo sana eessaa gara qalbii koo akka inni dhufe hin beeku malee yaadeeyyuu hin beeku. Utuun hojjedhee maatii koof dabarsee natti tola. Eenyuyyuu immoo maallaqa qabaatee biyya hambaa na geessuu miti asiitiif Finfinnee na ergeeyyuu jedheen yaadeen hin beeku. Kanaanii gurbaan na jaallate horii fi midhaan qaba ture gurguree torban tokko booddee waraqaa eenyummaa kee fi suuraa qopheessii Finfinnee si fudheen deemaa jedhee na gaafata. Anis maatii kootti wanta ariifataa kana itti himee Finfinnee wal fudhannee deemnee paaspoortii galmaa'een durbummaa kiyyas kenneen as deebi'ee. Yeroo deebinu seera qabeessaan jaarsi ergamee maatiin koos eeyyamamoo naaf ta'anii. Gurbaanii gurbaama ollaa ija hawaasaa keessa kan jiru maatiin isaallee waa qaban namoota jedhamanii turanii. Maatiin koo gammadanii isaaf taanaanuu rakkoon qabu jedhanii na kennanii. Ani maatii koo bira taa'een inni maatii isaa bira taa'ee jaalala waliin dabarsu jalqabne. Jaalala yeroon jedhamu gaa maal akka ta'e ni beektu. Haa ta'uutii garuu otuu paaspoortiin kiyyaa harka koo irratti hin galin daa'imni gadameessa koo keessatti hafe. Kun egaa salphina otoo hin taane anaaf salphina guddaadha. Naasuu addaatu na qabate. Haati koo sirriitti na beekti. Otoo ani hin beekiin haadha kiyyatu baatii lamallee otoo hin guutiin ulfa ta'uu koo narratti barte. Kun immoo ta'uu kan danda'e kan jiraannu baadiyyaadha waan na ta'eef akka jireenya magaalaa moodesii dubartiif kan fayyadu marsaa laguushee kan ittiin dhokfattu bituun illee ulfaataadha. Tooftaatti fayyadamnee marsaa laguu kana ofirraa dabarsinuu waan qabnuuf sana toon fayyadamiin baatii darbuun koo haati koo takkaatti akka isheen narratti bartu taasise. Mana yaalaa deemanii ilaalamuun hin jiru. Amma dafaatii cidha godhaa. Otoo dubbiin hin fagaatiin abbaan kees sitti hin qabamiin naan jettee. Akka nani ulfa ta'e wanta ofirratti hin bare isheetti fakkaatee jechuudha. Haa ta'uutii garuu ani ofirratti hin barre ture. Yeroo kanatti nannahee ani barii biyya hambaan deema malee ulfaa'uu hin karoorsine ture jedheen yeroon isheetti himu dhiira jala malee muka jala deemtee kan ciiste sitti fakkaatee jettee naaf deebiste. Dubbiin gara jaalallee koo yeroo deemu haa ta'u kaa kun dhaagadha. Wanta barbaachisu godheen waliin jiraanna naan jedhe. Tole jedheenanis qixaa'amuu qophaa'amuu jalqabee. Aruuzni keenyi ayyaana booddeetti qabamee yeroon ulfaa'e irraatii baatii 4 booddee jechuudha. Haa ta'uutii garuu
guyyaa tokko bishaan jara keenaadhaan baadheen tabbaa laga goda keenyaa bahaa otoo hin jiru dacheen na jalaa mucucaattee jaarikaana baadheen nan kufe dhiignis battaluma sana narraatii dhangalaanaan magaalaa mana yaalaa konkolaataadhaan na fuudhanii deemanii daa'imni uumame torban 15ffaa irratti gadameessa koo keessaatii ba'ee yeroo kanatti gammadanii eeggatanii kan turan maatiin jaalallee koos ta'e jaalallee koo natti mufatanii akkam ulfataatii otoo jirtu laga deemtee bishaan waraabdanaan jedhanii deebbiin hin jiru. Jaalalleen koo aariidhaan guyyaa aruusaa kun akka hin jirre natti hime. Anis nan aare akkam akkana jetta jechuun walitti buuneem. Kanaan walitti bu'insi keenyi maatii keenya bira gahee jennaan durumaafiyyuu karoora keenyaan ala wanti kun waan dhalateef ishiin gara biyyaa hambaa deemtee siinis jajjabeessitee waliin jiraattu jechuun walii galleem. Innis biyya hambaa deemuu koo waan jaallateeruuf gara piroosesiitti deemnee paaspoortii koo farkatti qabadheen viizaa koo ergadheem. Baatii lamatti naaf deebi'ee gara biyya hambaatti imala koon taasisee kanaan egaa ani kansaa inni kan koo waliin jennee waliif kakanneeti walirraatii adda baaneem. Biyya hambaa waggaa 4 tureem. Yeroo turtii waggaa 4 kana keessatti maatii koofis ta'e jaalallee koof wanta isaan barbaachisu wanta anarraatii barbaadan halkaniif guyyaa hojjedheen godheeraafim. Biyya hambaatii gara biyyaatti yeroon galu saantimniin harka koorratti hambifadheeru meezoo cabduu sharfeen harka koorra hin jiru. Gatii tiraanspoortii qofatu narra jira fi uffata akkuma namoonni naannoo keenyaa biyya hambaa deemanii yeroo deebi'an maatii isaanii fidan sana waliin gaa'ela dhaabbachuuf hin dhufeem. Akka ajaa'ibaattis jaalallee koo abbaa manaa koo waliin walii galleerraa. Dhuguma gaa'elli kun ni diigama yookiin immoo gara biraatti ni gora jedheen shakkii waa tokkollee hin qabu. Ijoollummaa kootii kaasee wantan isa jaalladhuuf dhiirri isuma natti fakkaata tureem. Hawwiin koo fedhiin koo sisadhaam. Ni beektu mitiire jireenya biyya ormaa otoo hin dulloomiin dubartii dulloomte kan nama fakkeessu otoo hin dadhabiin dadhabbii kan namatti hafarsu sana keessaa bahuun waan tokkodhaati. Bakka sanatti abdiin jireenya koo abbaa manaa koo jaalallee koo kana tureem. Maarree biyya hambaatii gara biyyaatti galeen ani cidhaan heerumu waan hin barbaadeef guyyaan cidhaa dhufeen baatii 2 booddee nuuf murameem. Anis gammachuudhaan innis gammachuudhaan eeggachuu jalqabneem. Hanga sanatti garuu anaa fi jaalalleen koo yookiin immoo abbaan manaan koo mana tokko keessa waliin jiraanna ture. Achuma baadiyyaa mana anaa fi inni wal gargaarree ijaarre keessa jechuudha. Mana kana keessa kan bulu yookiin immoo jiraatu anaa fi jaalallee koo qofa miti. Obboloonni isaa 4 hiriyoonni isaa 2 6 anaaf isa waliin nama 8tu mana kana keessa bulaa. Cidhi keenyi gahuuf naannoo baatii tokkoof torbee 2tu hafeeraam. Galgala teeppii yookiin immoo jiipaasii keenya hanga dhumaatti bannee dhugaa machoofne 8 keenyiyyuu haala ajaa'ibaatiin guyyaa hedduu dabarsina turreem. Galgala sa'aatii 2 taanaan amala akkanaa aadeeffanneem. Abbaan manaan koo dhuguu ni jaallata. Isa miti anillee dhufeen yeroo yertuu keessatti na barsiise dhugaatii kana nan bareem. Maarree guyyaa tokko hiriyaan abbaa manaa koo bakkee yookiin immoo diidaa nama waliin walitti bu'ee galgala naannoo toora za'aa 3 walakkaatti mataa keessaa falaxee yookiin immoo buruqsee fiigee mana keenya keessa seenaam. Yeroo inni mana keenya keessa seenu anis ta'e abbaan manaan koo obboloonni isaas hiriyaan isaanii hafes namni argeeru hin jiru. Gurbaan buruqsame poolisii ganda keenyatti ramadamee qabatee balbala nutti rukutee gurbaa amma fiigee mana kana seene baasaa
jechuun gaafateeni. Yeroo kanatti abbaan manaa koo namni seenayyuu hin jiru bayinurraa jedhee poolisiitti dubbate. Poolisiin sun qofaasaa ture. Yeroo kanatti akkam bayinaan jettaa ani bar nama seeraatii seera eegsisuuf kabachiisuufin balbala sitti rukute malee hatuuf si arrabsuuf miti jedhee yeroo deebisuufi abbaan manaa koo reefuma dhugaatii jalqabee ho'ee waan na tureef inni nan ilaallatu isa hatuuf isa butu deemii barbaadi malee mana kana keessaatii maal barbaaddaa jedhee deebiseefi yeroo kanatti poolisiin kun gadi ba'ee bilbilatee poolisoota 4 konkolaataa paatroolii waliin gara baadiyyaa ganda keenyaatti dhufanii galgaluma sana ana qofaa dhiisuun dargaggoota 6 mana keessa jiran abbaa manaa koo dabalatee fuudhanii deemanii gurbaan boruksee re'aan abbaa manaa koo dhokatee isaan garuu gara magaalaatti konkolaataadhaan halkan fuudhamanii ba'anii yeroo isaan ba'an sagaleen erga qoree konkolaataan erga deemee daqiiqaa muraasa booda dargaggeessi barbaadamaa ture gola keessa achi as bahee homaa tokko iyyuu hin dubbatiin yoon qabame yakka cimaadha kan ani raawwadhee dhufe amma garuu na dhabanii waan deebi'aniitiif asiin dhufanii har'a eessayyuu hin deemuu asuman bulaa akkuma yeroo kaanii homaa nan sodaatiini jedhee natti dubbate anis tole jedheen gurbaa kana dhoksuu kooti haa ta'uutii garuu jiipaasiyotoon banii dhugaatii keenyatti fufnaa dhuguu barbaadeeraanii isin dhugdaniittu miti anaan jedhee biiraan kaasseettiidhaan jira eeyyeen nuti immoo dhugaa turree carraa kanatu nutti dhufe malee jedheenaaf deebise wal irratti biiraa 4 dhugee anaan darqiidhaan hoodhu dhuginaan jedhee hin barbaadu jaarsi kiyya hidhame hin dhuguu yeroon jedhuuni dhiisi abboo jaarsa maaliiti kuni yeroo ati biyya hambaa deemte hin dubbadhu jedheen malee abaluu waliin sagaagalaa ture kanayyuu godheera jechuun halkan tokkotti waa'ee abbaa manaa koo kan ani hin dhageenye oduunsaa immoo soba kan ta'e kalaqee na afuufee natti himu anis yeroo sichuma dhugaatiin jalqabe garummoo ofiin wallaalle dhugaatii jalqabnee sa'aatii 2 booda gara sireetti ol darbinee aarii abbaa manaa koo waan hin qabu galgalli suni cidhanani yeroo muraasa booddee godhadhullee na dhagachiisee akka barbaaddetti na waliin ciisuu dandeessa jedheen anatu isaaf qaama ko'e abbaa manaa koo mana hidhaa galeeru haaloo ba'uuf jechuudha kanaaniin wanta ani argee hin beekne halkan tokkotti na argisiise dhiirummaan abbaa manaa koo na jalaatii mucucaattee badde bulanii ni hiikamu jennee otoo eegnu abbaa manaa koo irratti obboloota isaa irratti re'aasaa tokkotti himanni karaa maatii gurbaa rukutame irratti baname guyyaa lammaffaas akkanuma dargaggoo kana waliin ciisne kanaanii akkana jechuun na gaafate baay'ee naaf taatee jirta haga ammaatti dubartii hedduu bira gaheera akka kee garuu kan natti toleeru argee hin beeku maal ta'a isa dhiistee ana waliin jiraatte jireenya kee guutuu si bashannansiiseen baadiyyaa kana keessaa si baaseen magaala si jiraachisanaan jedhee aarii abbaa manaa koo nan qaba mitiire sanarratti immoo halkan 2 guutuu abbaa manaa kootiin ol na gammachiisaa buleera mitiire battalumatti tole jedheen guyyaa lammaffaa ganama barii otoo laftiin bari'in eenyuun argin wantan qabu qabadheen magaala dargaggeessa kana waliin imalan taasise gaa'ilaaf jaalalaaf yartuun yookiin immoo gadheen akka hiriyaa sobduu yookiin immoo fakkeessitu hin jirtu gurbaan kun jaalallee koo waggaa 7 adda na baase akkuma jedhe magaalaa guyyaama sana mana nuuf kireesse meeshaalee guutee uffata abbaan manaan koo naaf hin binne naaf bite hardhaa kaasteeti haadha manaa koodha hiriyoota miinjee 3 nan barbaaddadha waajjira deemnee haadha manaaf abbaa manaa ta'uu keenyallee ragaadhaan mirkaneeffannanaan jedhe har'a dubbate bulee namoonni 3 bakka jiranitti anaaf inni karaa seera qabeessaan
haadha manaaf abbaa manaa ta'uun keenyi beekame waliif mallatteessine. Kuni diraamaa fakkaata malee yoo dubbatamu dhugaa namatti hin fakkaatu. Maatiin koo cidhaaf qophaa'u, maatiin isaas cidhaaf qophaa'u, anaaf inni kuni garuu miiraan waliifuu mallatteessineerra. Haadha manaaf abbaa manaa waliin jennee jechuudha. Maarreegaa kanaan waliin jiraachuu jalqabne. Anaaf inni kan tokko nu godhe yookiin immoo walitti nu fide siree irratti waliif ta'uu keenyadha. Yaanni, fedhiin, abjuun, karoorri, egereen keenyi maal akka ta'e lamaan keenyiyyuu waliin beeknu. Torbee tokko booddee maatiin koo akkan isa waliin gaa'ela dhaabbadheeru karaa namoota wabii nuuf ta'anii yeroo nuti wal fuunu nuuf mallatteessanii dhagahanii amma dafiitii otoo nuti hin salphatiin gaa'ela kana diigii koottu. Sobadhaa. Seexana maaliitu si tuqee? Gurbaan kun abshaaladhaa. Lubbuu kee balleessaa jedhanii natti erganii. Obboloonni koollee bakka hin jirutti qaamaan dhufanii na kadhataniiru. Ani garuu abbaa manaa koo sharaffee tokkollee na balleessee hin beekne hin barbaadu. Durayyuu inni maallaqa kiyyaaf na barbaada ture. Mindaan koo biyya hambaatti kan baatii tokko na harka akka ta'u hin barbaadu. Dubartii abalu waliin ciiseeraa, abalurraan mulfa baaseera jechuun dubartoota maqaan isaanii dhiiraan illee waamamee hin beekne akkan abbaa manaa koo kanarraa dhagahetti maqaa isaaniin balleessisee. Lakkisaa innoo akkasidha jedhamu jalqabee. Maatiin koos guyyaan cidhaa gahee namoota waamii nafani. Maatiin isaallee akkanumaa riyaasaatiin nan ajjeesa jedhee abbaan manaan koo jalqabaa karoorfatus inni na waliin jiru kuni garuu lubbuu namaa baasuutiin iyyuu waan kana dura shakkamuuf dhiisisittaafu jechuun hiriyoonni isaanii warra kaan isa dhaabanii. Dubbiin baay'ee jabdu turte. Akkanatti akka nama haasa'u miti. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo lammataa akka ashaangullitiitti na ilaaluu kan jalqabe. Gaa'ela dhaabbanne baatii tokkoof torbee yeroo hin guunne keessatti dhaamu. Hinna dhiita otoo hin taane lammata dachee kan akkanan hin argine na gochuun lafaa gara samiitti akka rokkeetti yookiin immoo misaa'iliin ergaa'u. Kan dhiitichaatiin inni na rukuturra gargiddaan manaa, baaxiin, meeshaaleen mana keessaa na rukutantu baay'ata. Gaafa na rukutu lubbuun kiyya hamma baatutti eega barbaada jechuun hin danda'a. Inni xiqqoo manaa gadi ba'ee mana qulqulleesseen isa eegeera yoo ta'e mana qulqulleessitee eenyuun eegdanaan jechuun hin na rukutaa. Manaa gadi ba'uuf waanuma xiqqoollee dhokadhee bitachuuf yeroon isa gaafadhu eenyu waliin wal beellamteettanaan jedhama. Gaa'elli keenya baatii 4 qofaa itti fufee. Baatii 4 booddee lubbuu koon barbaada jedheen otuu naaf hin kanfaliin iyyuu isiniif hin hojjedha jechuun dhokadheen mana ergaafillee keessa hambaane keessa galee jiraachuun jalqabe. Miirri halkan tokko abbaa manaa koo turtii waggaa 7 booddee waliin jiraachuun eegalee na dagachiiste. Rakkoo gidiraa summii kana fakkaatu keessatti leeyyoo malee gadi na darbattee manan galee kana ija rabbii fi ija namaa sodaacha. Karra balbala sanarraatii otoo hin bahin waggaa 2 jiraadhe. Biyya hambaa jireenya jiraachuuf dhufeen harka kiyyaan immoo jireenya kiyyaan balleesseen immoo abbaan manaan koo lamaanuu lubbuu koo baasuuf na barbaadu jedheen dhokadheen waggaa 2 dabarse. Maatiin koo, obbolaan koo, firoottan koo hundaafuu gaddisiiseera mitiire. Eessa akkan jirullee hin beekanii. Eessa akkan jiru kan beeku anaa fi maatiin bira hojjedhu duwwaadha. Hojii keessan isiniif hin hojjedha. Yoo barbaaddan mindaa koo hir'isuu, kutuu naaf kennuu dhiisuu ni dandeessu. Balbala kanarraatii garuu gadi ba'uun barbaadu. Namni immoo yoo dadhabdan, yoo rakkattan isin gargaaruurraa isinitti fayyadamuu fedha mitiire. Maatiin sunis tole nuuf taateetti jechuun waggaa 2 guutuu balbala isaaniirraa otoo nan baasiin abbaa manaa kee seeratti siif dhiyeessina yookiin araaramuu yookiin adda ba'uu hin dandeessu jedhanii mooraalliitii illee otoo naaf hin kennin
waggaa 2 humna kootti fayyadamanii. Waggaa 2 booddee kaleen na dhukkubee akka malee na dhukkubee. Gaafa hojjettanii gaafa humna qabdanii malee gaafa humna dhabdanii immoo namni waan isin hin barbaanneef maatii kee waammadhuutii mana yaalaa deemii. Dhukkubbiin kee kun humna keenyaan olidhaa naan jedhanii. Erga na ilaalchisanii booddee jechuudha. Mindaan koo takkaaf illee irraa baasee waan hin beekneef deemeen yaalame hospitaalas akkan ciisuun taasifame. Bakkan hospitaala qofaa kiyya ciisutti namoonni ganda kiyyaan arganii warra kootti bilbiluun intalli keessan badde suni hospitaala ciisaa jirti. Deemnee nagaa ishee gaafatnee jennaan akka nuti nama ishee hin beeknee nu gootee jechuun warra kiyyatti himanii. Yeroo dhufanii na dubbisan akka nama isaan hin beeknetti natti godhe. Sababiin isaa immoo maatiin koos abbaa manoonni koo duraas bakka hin jiru akka isaan beekan hin barbaadu ture. Haa ta'uutii garuu sa'aatii 9 kana dhaga'anitti maatiin koo nama 12 ta'anii baadiyyaatii konkolaataadhaan hospitaala sana keessatti ija tokkoon wal argine. Ka'ee baqachuudhaaf dhukkubsattuudhaaf taa'uudhaaf immoo balleessaanan isaan balleesse mataan isaaniin waggaa 2 fi baatii 5 dura gadi qabe kana jedhamee kan dubbatamu miti. Abbaan koo akkuma na argeen maali yaa dhala koo maalis yoo goote maalis yoo balleessite ati barinuuf dhala keenyadha malee diina keenya miti jechuun akka nama du'ee maatiin guutuun natti bu'anii. Guyyaa 3 achuma na waliin bulanii naa wayyaanaan gara biyyaatti na fudhatanii dargaggoota abbaa manaa koo ta'uuf turan. Lamaan isaanii qofaatti obboloonni koo barbaadanii isheen isin dhiisteetti isinis dhiisaa. Kana ta'uu baannaan isheetti nama dubbatu miti maqaa ishee nama kaasu. Isin keessaa dhageenyaan lubbuuf wal barbaanna. Maalis yoo taate obboleettii keenyadha du'a isheen barbaannu jechuun akeekkachiisanii itti himanii lamaan isaaniiyyuu akka tasaa ta'ee fuudhanii turan. Kanaan bilisan ba'ee eega saniillee sababa dhukkuba kanaatti bu'aa bahee hedduu darbeen ture. Rabbi garuu araara isaatiin na yaadatee jireenyi koo nan jiraadha jedheen jiraachuuf dho'e. Lakki ammallee tasgabbooftee hin jiraattu naan jettee dhukkuba koorraa na fayyiste deebi'een gara biyya hambaatti godaaniin akka haaraatti maallaqa walitti qabachuu ergan jalqabe har'aa waggaa 1 baatii 8dha. Gammachuun guyyaa tokko jireenya koo balleessite. Gaa'ilan jiraachuu qabu jaalala ganamaan keessa kootti uumame akka hin jiraanne na daangeessite. Inni gurra qabu waan dubbatame irraatii dhaga'amu. Inni gurra hin qabne immoo kunis isaaf oduudha malee waan hiika qabu miti. Ana obboleettii keessan biyya hambaa irraatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.